nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kanaa baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii har'alee barumsa afaan oromoo afaan ingiliffaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. akkasumas warra afaan oromootiif afaan ingiliffaa afaan oromootiin ni barattu gaafiif deebii gaafiiwwan kanneen gaafatamtan gaafii yeroo baay'ee jiruuf jireenya keenya keessatti gaafiiwwan baay'ee yeroo baay'ee nama gaafatamanidha. kanaafuu akkamiin akka deebisnu ilaalla jechuudha. Na waliin turuu keessan irraanfatina. warroonni haaraa taatan subscribe gochuun hin irraanfatamu. like godhaa video please. akkasumas yaada keessan comment irratti naaf barreessuu keessan hin irraanfatina. gaafiiwwan xiqqoodha garuu deebii adda addaa deebisnee fi ilaalla jechuudha. Na waliin tura. tokkoffaan maal jedha? rakkoon kee maali? yookaan rakkoon maali? rakkoon maali? rakkoon maali? what is the problem? what is the problem? rakkoon maali? homaa miti nagaan jira. amma deebiiwwan isaa ilaalla jechuudha. homaa miti nagaan jira. homaa miti nagaan jira. nothing, I'm fine. homaa miti nothing, I'm fine. nagaan jira. ani nagaadha yookaan homaa miti nagaan jira. nothing, I'm fine. rakkoon kee maali jedhamtanii yoo gaafatamtan jechuudha. maal jettanii deebisuu dandeessan immoo gara biraatiin waan gaarii natti hin dhagahamu. keessi keessan yoo isinitti toluu baate waan gaariin natti hin dhagahamu. waan gaariin natti hin dhagahamu. I'm not feeling so good. I'm not feeling so good. waan gaariin natti hin dhagahamu. I'm not feeling so good. inni biraa homaa miti. homaa miti galatoom. homaa miti galatoom. nothing, thank you. homaa miti galatoom. nothing, thank you. inni itti aanu ammoo jiruun akkam si godhaa jira. amma kana warra gara intermediate deemaa jirtaniif isin fayyada jechuudha. warra afaan oromoo baratan jiruun akkam si godhaa jira. how is life treating you? how is life treating you? how is life treating you? jiruun akkam si godhaa jira. maal jechuu dandeessanii deebiiwwan adda addaa deebisuu dandeessanii garuu yeroo baay'ee kan deebifaman asitti kanaan ani siif barreesse baay'ee bareeda. siif akkamiin deemaa jira? baay'ee bareeda. siif akkamiin deemaa jira? it is really great. and how is it going for you? it's really great. and how is it going for you? baay'ee bareeda. it's really great. siif akkamiin deemaa jira? how is it going for you? going for you deemaa jira. siif deemaa jira. akkanatti jechuun dandeessanii. inni itti aanu immoo maal jettanii deebisuu dandeessu? gaariidha. gaariidha. it's good. jiruun akkam si godhaa jira yoo jedhamte gaariidha. how is life treating you? it's good jechuus ni dandeessa jechuudha. inni itti aanu ammoo qilleensi akkam. qilleensi akkam. qilleensi akkam. qilleensi jechuun qilleensi akkam. how is the weather? how is the weather? how is the weather? roobni rooba yoo ta'e roobaa jira jechuu barbaadan it's raining. roobaa jira. roobaa jira. it's raining. guyyaa bareeda. qilleensi akkam. amma guyyaadhaanis sin gaafachuu danda'a. qilleensi har'aa akkam
jedhamtanii gaafachuu dandeessan yeroo san guyyaan waa'ee guyyaa sanaa yoo gaafatamtan jechuudha. Guyyaa bareeda, it's beautiful day. Qilleensi akka osoo deemaa jirtanuu amma namni tokko qilleensi akkam isin jechuu danda'a. Maal jettanii deemsitanii fi guyyaa bareeda jettanii deebisuu ni dandeessan jechuudha. Guyyaan har'aa kun akkam akka jedhee isin gaafachuutti ilaaltan jechuudha. Qilleensi yoo jedhame qilleensi har'aa akkam jedhamtanii yoo gaafatamtan. Inni biraammoo duumessaadha. It is cloudy. It is cloudy. Cloud jechuun duumessa. It is cloudy. Duumessa. Yookaan ho'aa yoo ta'e ni ho'a. It is hot. It is hot. Ni qorra yoo ta'e it is cold. It is cold. jettanii deebisuu ni dandeessan jechuudha. Yoo akkanatti gaafatamtanii windy day fakkeenyaaf yeroo bubbeen yoo jiraate jechuudha. Isaanis akkasitti deebisuu ni dandeessanii kanuma jechuudha. Isinitti baay'isuu kanuma qabadhaa jala akkanatti yoo kan qabattan ta'e sirriitti beekumsa keessan guddisaa deemtan jechuudha. Beekumsa afaan Oromoo keessan akkasumas warroonni afaan Oromoo beektan afaan Ingiliffaa baruu barbaaddanis akkasumatti guddisaa deemtu ammaaf. Egaa bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa akkanumatti barannaa yeroo hundaa subscribe gochuun irraanfatinaa akkasumas viidiyoo keenya yoo jaallattan ammoo like gochuun hin irraanfatamu. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa comment irratti. Gaafiiwwan adda addaas yoo qabaattan viidiyoo akkamii isin dhiyeessuu naaf barreessaa. Chaanaalii kana irrattis wanta barbaadan natti maayii gaafii keessan please naaf barreessaa. Wanta barbaadan hunda rakkoon qabu sinifan hojjedha. Amma bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Bye.